Bilisiginnaan Oromiyaati fi bilisiginnaan Amaaraa akka malee yaadni isaanii gargar fagaatee wallolaa jiran jechuudha. Akka malee dullaa gurguddaa walitti darbataa jiru. Wallolli isaanii kun maal fakkaata? Maalirra gahee jira? Kan jedhu soo ilaalla sabsabaa guyyaa lama sabsabaa hatattamaas jiranii sabsabaa yaamanii sabsabaa ta'anii jiran. Sabsabaa kanarratti maaltu jedhame eenyu mo'ate eenyu hinjifate bilisiginnaa Amaaraati moo kan Oromooti kan jedhus waliin ilaalla. Liyyuu Haayilii Oromiyaa akkuma tokkorra Liyyuu Haayilii Amaaraa 10tu caala. Irmiyaas Laggasaa dubbii diinaallee yeroo takka fudhachuun sirriidha. Ermiyaas Laggasaa kun nama halkanii guyyaa Oromoo arrabsuudhaan beekamuuf yommuu illee Oromoodha jedhama. Soosuma ta'us ilsaa ni beektanii waa'ee sanillee mee haga tokko isin dhageessisa. Akkasuma Dabratsiyoon qabamee jiraa fi qabameen jiru maalirra gahee maaliif qabame jedhamee fi amma maalirra jira kan jedhus haga tokko waliin ilaalla. Ani Abduudha Abduu Moobaala Birraa warroonni jalqabaa dhuftan maatii kiyya tahaa hordoftoonni kiyya moorii deebiidhaan baga gara chaanala kiyya dhuftan isiniin jedha. Bilisiginnaan Oromiyaati fi bilisiginnaan Amaaraa eega gartee maqaalee qabanne jedhameen booda dullaa gurguddaa walitti darbataa jiran jechuudha. Garaagarummaa guddaa likki akka paartiin Burmituutitti wal mormaa turanii san dura Oromoo Amaaraa jedhanii inumaayyuu haga gartee jarri keenyalleen inuma afaan Oromoo dhiisanii afaan Amaaraatiin akka gartee gaashetaayee faanii beeytanii afaan Amaaraa qofaan barreessuu eegalan jechuudha. Haga laayikii Oromoo irraa dhaban garasiin barbaada haga godhuudhaa fi afaan Amaaraa qofaan barreessan takka gaan jechuudha. Warri akka Addisuu Araggaatis warri durii nama biraa hin tuudhe yookiin ammoo Addisuun durii beeki dhokateetti waa hojjeta malee nama tuqu keessattuu arrabsoo irratti hin xiyyeeffatu jechuudha. Amma warri sun hundi duraanii afaan Amaaraatiin katabanii garasirraa haga laayikii barbaada garasirraan deeggarsa barbaada haga gayan takka turanii jechuudha. San qofaa miti hatta ijoollummaan sappoortummaatti dhiyoo tana deeggarutti dhiyoo tana makama warri akka Saaliyaa Saamii shamarree Saaliyaa Saamii dubreen beeytanii dubree Saaliyaa Saamii warri amma dhiyoo tanatti makamelleen haga afaan Amaaraatiin barreessuu gahanii jechuudha. Maali warri afaan Amaaraatiin barreessu hundi beeytanii deeggarsa afaan Oromoo irraa dhaban yookiin ammoo deeggarsa Oromoo irraa dhaban kana garasiin karaa afaan Amaaraa kanaan barbaaduufi jechuudha. Warra Itoophiyaatti qidam warra jedhu san irraa barbaaduufi jechuudha. Tolaayyee bilisiginnaan Amaaraati fi bilisiginnaan Oromiyaadha. Gara lamatti addaan bahan amma fakkeenyaaf sabsabaa kalee guyyaa lama taa'ame sabsabaa hatattama jedhamee isaan garuu wal marii yaada wal jijjiirachuu haa jedhudha. Garuu wal marii osoo hin taane wal mormii wal falmii hamatu deemeedha akka gartee warri keessa jiru himanitti jechuudha. Maali walgahii isaanii kanarratti maali kan jedhame bilisiginnaan Amaaraa Tigraay awwaallee jirraa qabrii Tigraay irratti waan Tigraay uumte hunda awwaallee awwaalcha Tigraay irratti wal arguu qabna. Afaan federalizimii jedhamee afaan irratti kan hundaa'e saba irratti kan hundaa'e gosa irratti kan hundaa'e kun badee Itoophiyaa takkatti afaan takka dubbattu ijaaruu qabna. Kanarratti gonkumoon of duuba nu deebisu hin jirudha warri bilisiginnaa Amaaraadha jechuudha. Warri bilisiginnaa Oromiyaallee ijjabinaan kana taanaan ofii wal nyaannee wal finna malee gonkuma kun hin tahamu nuti kanaafi kana ijaaruu fi miti isinii waliin kan jenne waliin tokkomna kan jenne yookiin afaan federalizimii diiguu fi miti biyya kanaafi falli furmaan federalizimii qofa waa'ee lafa Tigraay irratti illee jechuudha. Lafa Tigraay seeraa fi heera qofaan kan fudhachuu qabdan malee yookiin ammoo ristii abbaa kennaa jettanii ristii deebifachuudhaaf miti lolli kun kan taa'ame olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf kan gartee karasitti lolli kun kan taa'ame yookiin ammoo hinjifannoo wal saamuu fi miti kan jedhudha. Kana dhiyeessan jechuudha warri bilisiginnaa Oromiyaadha jechuudha. Bilisiginnaan Oromiyaallee kanarratti baay'ee tokko afaan jabinaanii kan inni dubbate deeggarsa duubarraa karaa nugusaatiin argate fakkaata. Durii akkasi beeki jabaatanii duran dhaabbatanii warra bilisiginnaa Amaaraa kana dura yoo dhaabbatanii ilaalcha qabdanii yookiin ammoo ilaalcha wayyaanee qabda nuti tokkummaa barbaannaa Oromoo Amaaraa wallolchiisaa turanii amma akkasiin barbaadu waan akkana kana deemaa ture beeke. Kanaafuu amma immoo akka malee afaan jabaataniiti waan kana godhaa kan turan jechuudha. Gonkuma kun hin taamu nuti afaan federalizimiin hin diigamu namu biyya ofii ofiin of bulfata. Kanaa miti kaawwan kenna kan jedhu jajjabinaan afaan dhaabbatanii dubbatanii keessattuu waa'ee Tigraay irratti ristii abbaa kennaa waan jedhamu hin jiru. Lafa yoo ta'ellee namatu murteeffataa irratti bifa filannoodhaatiin karaa seeraatiin malee akkanatti humnaan fudhachuun hin taamu kan jedhu afaan jabaatanii mormanii warri bilisiginnaa Sumaalee Dabuubii kunniin illee jechuudha gara Oromiyaa goran jechuudha. Kanarratti warra Amaaraa dirqiidhaan caalmaadhaan hinjifatanii jiran fakkaata fudhachiisan fakkaata jechuudha. Haa dhiisanii haa fudhatan jechuudha. Warri Amaaraa akkuma isin hundinuu yaadattanii sabsamaali hiriira isaan yaasan kan dheengaddaa irratti yoo isin agartanii wantoota achirratti katabamee jiru yoo isin
agartanii social media kana deemaa ture jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Lafa gartee lafa seeraa ala fudhatame anqasii seeraa dubbisuun nu barbaachisu nutis humnaan deeffannaa kan jedhu wantoota garaagaraa raayyaan kan wallooti walloon ka amaaraati kan jedhu raayyaa bakka gartee raayyaa bakka saaliyaan falmaa fi saaliyaan raayyaa falmiti jettanii bakka saaliyaan falmituuf san jechuudha. Raayyaa kan wallooti walloon ammoo kan amaaraati yani waan akkana kan waan fokkata akkana kana barreessaa turan jechuudha. Warri bilisiginnaa Oromiyaadha waan ta'eefuu ta'u ammatti federaalizimii jedhanii lallabaa jiran amma waan isaan barreessan yoo ilaaltan Taayyeen Haayiluun Addisuu Araggaa warri durii ufuma as garagalanii ilmaayyuu warra humna federalizimii jedhu fakkeenyaa fi aktivistoota fi guutuu Oromiyaadha ilmaa warra girrisaa jedhanii nu moggaasan kana jechuudha. Durii warri gartee warrabsaa ture kun hundi isaatu amma federalizimii jedhanii kana leellisaa jiranii jechuudha. Faayidaan biyya sanii federaal amma fakkeenyaaf yoo ilaaltan bilisiginnaan eega gartee keessattuu lola Tigraahirraa qabanne jedhanii karma Maqalee qabanne jedhan kana booda namoota qaban hunda gadi yaasanii jiran warra akka Birhaanuu Leenjisoo warra akka Leencoo Lataa hatta warroota xixiqqaa gartee akka Saaliyaa Saamillee jechuudha bira miidiyaa OBN miidiyaadhaan garagaraa irratti gadi baasanii waa'ee federalizimiitii fi rakkinni gartee bilisiginnaa Oromiyaa keessa jiru kana waan akkana kana sirreessuu qaba gaafii uummataa deebisuu qaba waan akkana kana haasaa jiran waan isaan guraniif garuu hin beeknu fakkeenyaaf tarii uummata sobanii deeggarsa uummataa guutuu dhabne zeeroo taane humna qofaan nun baasu jedhanii gara uummata as deebisuudhaaf ta'uu danda'a. Dhugumatti ilaalanii lakki federalizimii malee furmaanni hin jiru jedhanii ta'a waan ta'eef hin beeknu garuu amma humna qaban hunda gabbaasanii namoota ni jira jedhan fakkeenyaaf Leencoo Lataa deengadda dhiyootan jechuudha bira miidiyaa irratti gabbaheeti federalizimiin tuqame namni biyya san federalizimii malee biyyi hin bultu yoo ammoo federalizimii santu yoo namni jedhu nama biyya san diiguu barbaaduudha jedheeti ifa bilisatti warroota gartee sirna nafxanyaa leellisu kana baay'ee qeeqee jechuudha. Akkasuma warra Birhaanuu Leenjisoo hunda isaanii gadi yaasanii haasaa jiranii jechuudha. Warri bilisiginnaa wanni isaan kataban guutuutti kan duraan isaan katabaa turanii wal faallaadha jechuudha. Duraan gaafuma lola kanas seenanuu beeki waa'ee aandinnati waa'ee Itoophiyaa takkattiidhaati kan isaan leellisaa turan biyyi isaan deeggartoota warra akka Somaaliyaa Ugaandaadha nuti Itoophiyaa takkatti ijaaramuu irratti deeggarra malee Itoophiyaa sabarratti hundooyite hin deeggaru. Itoophiyaan sabarratti illee miti beekan federalizimiin Itoophiyaa kan sabarratti hundaa'e miti beeke kan duraan jiru illee jechuudha. Sabdaneessa haa jedhamu biyya saba hedduuf keessa qabdu haa jedhamu malee sabarratti miti kan hundaa'e isaan maqaa balleessuu sabarratti kan hundaa'e jedhan. Federalizimii namuufiin uf bulchuuti malee yookiin ammoo sabdaneessa waan jedhameef saba hedduu kan qabu jechuudha. Kanaafuu bilisiginnaan amma haala kanaan deemaa jirti garuu bilisiginnaan akkanatti afaan jabaattee mormachuun kun amma Abiyyilleen duraan yeroo hedduu jidduutti rakkata keessattuu gara bilisiginnaa Amaaraa gora warra Itoophiyaawii yookiin ammoo Itoophiyaa ijaaruu beeku jedhee gorsaan isaan waan ta'eef karaa isaan jiran irra deema akkuma isin hundinattan amataala waggaa lameen kana waa'ee biyya bulchuu osoo hin ta'in ebaluun naa hidhii ebaluun naa fannisi ebaluun naa ajjeesiidha akkaataan inni Abiyyi itti bulchaa jiru bara bulchuu osoo hin ta'in amma namoonni hedduun Abiyyi yookiin ammoo Itoophiyaa jaalata Abiyyi Itoophiyaa jaalachuu osoo hin ta'in Abiyyi nugusummaa jaalachuu fi jara kaan jaalata yoo nama jarri sun nuu fannisan fannisuu nama jarri sun nuu hidhiyan hidhuu nama jarri sun nuu ajjeesiyan ajjeesu kanaa miti federaal tokkummaan Itoophiyaa kana sun taane biyya namni hundi itti wal qixa biyya gartee namni hundi atillee Muhammad taatee anillee Geetaachoo ta'ee atillee gartee Baqqalaa taatee namni hundi tokko ta'ee Itoophiyaawii yoo ta'ame akkasitti ta'ama malee gara tokkotti ka jallate miizaanaawii ta'in ka wal qixan tahini miti jechuudha. Kanaafuu bilisiginnaa Oromiyaallee kanarratti haga tokko waan qalbii godhatte fakkaata ammallee Oromoon bilisiginnaa Oromiyaadhaati harka dhawuu osoo hin taane nugusaaf harka dhawuu osoo hin taane amma namoonni gariin waa'ee nugusaa wallaalu fecha namni Dr. Abiyyi hin deeggaru yookiin ammoo kan Dr. Abiyyi hin deeggarre ajaa'ibdanii misin kan Dr. Abiyyi deeggaruudha kan ajaa'ibu ati nama nugusa maqaa dhawate mee maal deeggarta biyya nugusaan bultu laali Noorza Kooriyaan akkami jirti siyaasa akkami jira ka ollaa kennaa saahibni Abiyyi biyyi nugusaan bultu fedhu abbaa kee haa ta'u fedhu obboleessa kee haa ta'u azaaba jechuudha azaaba ofi deeggarta abbaa barbaadee haa ta'u fedhu abbaa kee haa ta'u nugusni nugusa abbaa isaallee hin beeku Abiyyi amma nugusummaa isaa irratti nugusummaan isaa isa ajajjetaanaaniin fira isaa kan bashaasha jiru san guutuu dhaqee ni fixa nugusummaan isaa isa ajajjetaanaan kana inumaayyuu shakkin nugusummaan nama tokkoofillee fira ta'uu hin danda'u jechuudha nugusummaa isaa irratti kan xiyyeeffatu fakkeenyaaf amma Liyyuu Haayilii Oromiyaa akkuma tokkorra Liyyuu Haayilii Amaaraa 10tu caala Irmiyaas Laggasaa
dubbii diinaallee yeroo takka takka fudhachuun sirriidha. Ermiyaas Raggasaa kun nama halkanii guyyaa Oromoo arrabsuudhaan beekamuuf yommuu illee Oromoodha jedhama. Asosuma ta'us ilsaa ni beektanii waa'ee sanillee mee haga tokko isin dhageessisa. Dhugaadha liyyuu haayilii Amaaraa kudhantu liyyuu haayilii Oromiyaadha caala. An kana dhugaa jedheetiin fudha. Maaliif hin jiru nugusa amma yeroo addaa kana Oromiyaa keessa kan bulchaa jiru nugusa Abiyyi nugusummaa isaa malee namni tokko ka aangoo qabu hin jiru. Fakkeenyaaf waraanni Oromiyaa kun osoo diinni tokko itti dhufe yoo gartee dantaa nugusummaa Abiyyi irratti kan lolu ta'e malee hinjifachuu hin danda'u sodaataati bir'atamaati akka tan leenjifamilleen uummata isaa akka ajjeesuudhaaf malee yookiin ammoo diina isaa akka ajjeesu diina Oromoo akka ajjeesu hin ta'in Oromoo akka ajjeesuu fi kan leenjee jechuudha. Liyyuu haayilii yookiin ammoo poolisii Shimallis jedhameeti beeke amma kan beekamu Oromiyaa keessatti Oromoo akka ajjeesu shanee balleessi yookiin ammoo abbaa torbee balleessi abbaan torbee Oromoodha barama abbaan torbee Oromoo ta'ee jira shaneenis Oromoo ta'ee jira shanee ajjeesi jedhameeti kan ergame malee diina Oromoo irraa eegi jedhameeti miti jechuudha. Kanaafuu dhugaa isaati wanni gartee liyyuu haayiliin Amaaraa 10,000 kan Oromiyaa caalanii jedhan an dhugaa jedheetiin fudha. Kan Amaaraa yoo ta'e bararraa osoo uummanni Amaaraa garagalee mootummaa kana buqqifna jedhee bahe poolisiin Amaaraadhaa hin ajjeesu uummata isaa hin ajjeesu kana jala murii beeki. Kan Oromiyaa hoo mana bakka ceesutti dargaggoo Oromoodhaa bakka ceesu dhaqee mataa addaan facaasutti jira jechuudha. Kanaafuu ni caala moon caalu reeguu kana ni caala jechuudha. Kun waan nama wal morbisiisuu miti jechuudha. Diinaallee fudhachuu qabnaa jechuudha. Liyyuu haayilii quality qaba akkuma isaan dhugaadha quality qaba jechuudha. Namni diina ummata irratti xiyyeeffadhu jedhamee fi namni ummata irratti xiyyeeffadhu nama irratti jedha gartee ijoollee miskiina harka qalleeyyii leenjisanii gartee warra birraa dhalte kana ajjeesi akkasumallee daboosan argattu kan jedhaniin dhugaadha jechuudha. Qualitiin ni caala. Poolisiin Oromiyaa duraanii bargaafa TPLF jechuudha. Uummataan ajjeeftu humna kennaa ol ta'e federaala bilbila jettee ajjeefurraa dabarsitii bar hin ajjeeftu. Keessa ture TPLF keessa dhalanne keessa guddanne ni beeyna. Abiyyi haga dhufe nugusummaa isaa tokkottidha. Oromiyaa keessa namni tokko ka aangoo qabu hin jiru. Akka paartiitti wanni ijaaraman tokko illee hin jiru. Gaafa TPLF bara TPLF akka TPLFitti aangoo qabdi. Geetaachoo Asaffaa aangoo isaa namni tokko harkaa itti bu'uu hin danda'u. Geetaachoo Raddaa aangoo isaa nam tokko harkaa itti bu'uu hin danda'u jechuudha. Akka paartiitti ammoo wanna murteessan nam tokko dura dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Har'amee paartiin Oppodiyoo osoo Abiyyi qilee buuna jedhe qilee bu'uun namni isaa paartiidha dhaabbatu namni jedhu hin jira Abiyyi. Hin jiru nam tokko hin jiru jechuudha. Inni biraa ammoo Dabratsiyoon qabameedha. Hogganaan junta guddaan qabame jedhamaniiti kale qabame jedhanii kale afarsaa turanii ilmaayyuu kominikeeshiniin tokko maxxansee qabamee jira. Oduu hatattamaa maal jedhee maxxansee gammachuu kanaatiin gabbahee warri Amaaraa qawwee dhukaasuudhaan lafa balleesse jedhama. Samiin guutuurra saasaatee jedhan qabamee jira jedhanii ililii gammachuu jechuudha. Deebanii boodarra immoo hin qabamne qabamuu ka'ee qabamuu dhiyaateeti maaliif itti marfamee kiiloomeetira 10 qofatu hafe maalidha. Fakkeenyaaf Dabratsiyoonii fi hooggantoonni gurguddoon qabamuudhaaf guyyaa 3 gahee jiran isaan kana jechuudha. Illee kan viidiyoo tokko waraabeetiin jira guyyaa 3 gahee jira eega waan kana dabarsanii jechuudha. Itti marfamee amma kaleessa maal jedhanii kiiloomeetira 10 qofatu hafe qabuudhaaf. Kiiloomeetira 10 qofatu hafe qabamuu fi kiiloomeetira 10 miti so kiiloomeetira 50 ta'e gimmaasha guyyaatti hin fudhatu bar qabame jechuudha. Kanaafuu kiiloomeetira 10 hafe qabuudhaaf jiranii bakka hoogganoonni jiran mee jira laaftumatti akkanumatti kiiloomeetira 10 geenne waan jedhamu dabarsaa jiran jechuudha. Ammallee garuu haga ammaatitti hin qabamne ammoo kiiloomeetira 10 hafe jiranii imala koona kiiloomeetira 10 irraa 9 8 7 haga qabanitti jechuudha. Garuu lolli ammallee baadiyyaa keessatti jabaatee itti fufee jira. Keessattuu bakka isaan amma gartee Dabratsiyoon fa'atu jira jedhaniitiin shakkanii jiran kanatti jechuudha. Inumaayyuu miidiyaan tokko ka maxxanse jechuudha. Miidiyaa san garuu hagamtaa akka dhugaatti hin beekne afaan Arabaatiin katabame. Waraanni Itoophiyaa makiinaa 11 warra dhawame gara gartee Amaaraa kililitti as fe'aa ture madoo kan jedhamu maxxansaa turan jechuudha. Kaleessa maraafuu garuu dhugaa ta'uu isaa waan irraa beeku hin jiru. Ammoo lolli baadiyyaa keessaa ammas hammaatee itti fufee jira jechuudha. Lolli akkuma itti fufeetti jira. Isaan Maqalee qabanne lolli dhaabbate haa jedhanii ija addunyaa dura dho'isuudhaaf jechuudha. Maqalee ammallee gartee Maqalee keessaa wanni bahanii fi warri Tigraay maalinni akka magaalaan isaanii jiran cabne magaalaa tan ifaajee guddoodhaan akka ijaaran beekanii uummata isaaniitii kan miidhamu ammallee akkasuma gartee koominiitiin addunyaa jechuudha. Waan kana isinis Abiyyi waliin itti gaafatamtanii yookiin ammoo magaalaa keessaa bahaa kan jedhu yaamicha godhanii fi yaamicha kanas dhagahanii magaalaan isaanii akka hin diigamneef magaalaa keessaa bahan malee baadiyyaa keessa akka malee hammaatee dhufee jira. Waraanni federaalaa Maqalee keessaa magaalaa keessaa bahee baadiyyaa keessa miila takka achi tarkaanfachuu hin dandeenye diroonidhaa fi xiyyaaraan kan isaan lolaa jiran jechuudha. Akkasuma ammallee xiyyaara lolaa tokko irraa gumnee jira jedha warra Tigraay. Warra Tigraayitti dabarsee garuu qabatama ta'uu waan irraa beeku hin jiru. Tokko irraa gumnee jira jedhanii jiran jechuudha warra Tigraay. Haaluma sanii lolli ammallee jabaatee dhufee jira. Irra guddaa dirooniidha kan isiin fayyadamuutti jirtu mootummaan federaalaa jechuudha. Kanaafuu xiyyaaraanis madaafa wantoota garaagaraatiin lolli ammallee akkuma duraatitti jabaatee dhufee jira. Garuu wanti dhukatee fi miidiyaan hin jiru dhukkaanfamee baadiyyaa keessatti kan inni deemaa jiru jechuudha. Haalli jiru kana fakkaata. Ani Abduudha. Abduu Moobaala Birraay.
hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu.